jirra hojjechaa hin jirru qotachaa hin jirru Gaafni mootummaan waa qaqqabochaa jira amma qonnaan bulaan bo'uu qaba sadarkaa ammarri jiru kanatti. ila qonnaan bulaan tokko qabeenya isaatirraa buqqa'ee lafa isaa gadhiisee achirraa dhorkamuu kan danda'u yoo beenyanii fi bakka bu'iinsi lafaa kennameef kanaan dura kana ta'aa ture nullee irra hin deebinu jenneeti amma lafa kana waajjira poolisii oromiyaa wajjin koottaa fudhadhaa jennee isaanitti hin dabarsine maaliif beenyaa isaan arganne qonnaan bulaan bakka bu'iinsa lafaa isaan arganne amma gaafa kamii gaafni wal harkaa fuudhinsi raawwatamu beenyaa isaa kenninee fi bakka bu'iinsa lafaa isaa kenninee fi wal harkaa fuudhinsi raawwatamaa jechuudha. Kallattiidhumaan hamma wal harkaa fuudhinsa goonee wanni jennutti qotadhaa jechuun dandeessu qonnaan bulaa kanaan. Maarree waa tokko rakkoon qabu kun soba hin qabu bara. Deebinee ilaaluu dandeenya waan ta'eef akka miidiyaa. Soba tokko illee hin qabu hanga beenyaan isaa kafalamee bakka bu'iinsi lafaa kennamuufitti qonnaan bulaa gadhiisisuu hin dandeenyu. Amma fakkeenyaaf dirree xiyyaraa haaraa amma intarnaashinaaliidhaaf afaan amaan qophaa'ee jira. Qonnaan bulaan keenya amma barana akka qotatu goonee jira. Galatoomaa